السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 توتا فردوتا كينيا أكم نجا فيا جرتو سنيجا كيسة توري مجالا كينيا كيسة أرجمتان أمنا منتا مسلمة هندو baga gammadan isinin jecha filmi mata dureen isaa carraa hujii jedhu Suhayb Sheikh Amin Ibrotiin ka hojjetame eebbisifamuuf guyyaa 25 baatii 9ffaa akka irraa namni magaalaa Nairobi biyya Keenyaa warri naannoo Keenyaa jirtanii fi warri biyya biroo jirtanillee hundi keessanuu akka achitti dhuftaniitiin filmii kana irratti hirmaattan isinin jedha karakiyya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota amantaa islaamaa bakkuma jirtan hundintu baga gammaddan isinin jenna. Baga gammanne eeba filmii mata dureen isaa carraa hujii jedhamu Suhayb Sheikh Amin Ibrotiin kan hojjetame jechuudha. eebbifamuuf kan deemu magaalaa Nairoobitti September baatii tana jechuudha. Guyyaa 25tti akka nurraan hafne isinin jenna. Kabajaadhaan jaalalaan isin gaafannee jirra akka nurraan hafne nutillee inshaallah ichi dhaqna. Ichitti warri norku barbaadanis ichitti wal argaan keenya haa ta'u isinin jenna. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ የስራ እድል የሚል ፊልም ሊመረቅ ነው በኬንያ በናይሮቢ ከተማ ማለት ነው። በዚህ ወር በ25 ይመረቃል። ሁላችሁም እንዳትቀሩ፣ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። በጣም ምርጥ ፊልም ነው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትደሰቱበት። ሁላችሁም እንዳትቀሩ እንጠብቃችኋለን። ወጀንቶ ተጃላተምቶ ተርድፍቶ ተከኘ በከጅታይት ነገኝ ረቢ ጉዳን እሲ ወሌን ሃጅራቱ ሲኒፋ ባይ ወደቻ ኦዱ ገመቺሳ ሙስሊሞት አዱያ ኢርጅተል ሁንደ ከሰኔ ፊልም ጨራ ሆይ ጅዱ ካን Suhayb Sheikh Amin Ibrotiin qophaa'akum agartan kanatti Nairobitti eebbifamuuf deema. Saniifuu nam tokkichi akka irraan hafne akka filma carraa hojii jedhu kana akka hundi keessan irratti argamtanii eebbisiiftan filmi Suhayb Sheikh Amin Ibrotiin qophaa'e kana hundi keessan irratti argamtanii akka eebbisiiftanii beeksisniif ka godhaa jirru akka irratti argamtanii filma kana eebbisiiftanii fi yeroo jalqabaatiif filmni muslimaa haala bifa bareedaa ta'e bifa hedduu nama harkisuun bifa hunda kennu jijjiiruun qabatanii isiniif dhufanii jiranii hundi keessanuu irratti argama. Galmitti eebbifamulleen Sir Ali Muslim Club magaalaa Nairobi keessatti ka argamutti eebbifamaa akka irraa hafne baatii kana September gaafa guyyaa 25 hundi keessanuu akka irratti argamtanii eebba waliin geggeessitanii gammachuu keessaniif warri Nairobi jirtan isin waliin jiraachuu baannus dheedhee wali isin waliin eebbisiisuu baannus asuma teennee isinii gammannaa. Warri biyya biraa keessa jirtan akkuma kennaa kanatti teessanii leevii eeggatan jechuudha. Guyyaa sanii viidiyoo manka agarrutaa warri as jirtan gammachuu keessan isin wajjin achirratti hirmaachuu dadhabnullee sagalee taanee sagalee ta'e isin wajjin hirmaachaati jirra. Hundi keessanuu warra jirtan achitti argama. Warra achi hin jirre mootu viidiyoo isaa eeggadhaa. Filma haala bareedaa hojjetame kana hundi keessanuu yeroo inni ifamutti sheer gootanii akka waliin daddabarsitanii barnoota akka hundi keenya irraa fudhannuuf hunda keenya nu jijjiiruutu dhufee filmni yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin bifa kanaan bifa amantii Islaamaa qofa calaqqisiisuun bifa kanaan yeroo jalqabaatiif hojjetame jechuudha. Akkuma Itoophiyaa walii galattuutu afaan Oromootiin jechuudha. Saniifuu akka irratti argamtanii wayirri Nairobi jirtan Suhayb qofa osoo hin ta'in musliimoonni Nairobi jirtan ka afaan keenya dhageettan hundi keessanuu baga gammaddanii oduu gammachuutu akkana rabbi taddaan cinna isinii haa godhu. Biyya kanatti gaa filmni akkana hojjetame eebbisiisuuf namni dhufu malee silaa jiraate hedduun itti gammannaa ture. Warra jirtan baga gammaddanii gammachuu teessanillee gammachuu teenya walumaanuu gammachuu ka qodamnu ta'a yeroo filmni gadhiifamutti ammootu sheeriitti duutis hin jirra. Isin hundi keessanuu sheerii godha. Warri sagalee teenya amma dhageettanillee beeksisa godha. Achitti argama. Isin affeerree jirra. Asitti isin affeerree achitti isin affeerree dhaqa irratti argama. Viidiyoon kunillee jechuudha ka irratti isiniif gadhiifamu chaanalee ibsuu obsee ijoollee teenya Keenyaa keessatti argaman yuutuubaroota keenya jechuudha. Kan fakkeenya guddaa nama hundaaf ta'aa jira yeroo ammaa kanatti isaanitti waraabnee itti ergaa jirra jechuudha. Isaantu beeksisa kana godhaa jirra. Ibsootillee galatoomin jechuudha. Hunda keessanii galatooma warri beeksisa kana gootanii kun immoo faayidaa mataa keessanii osoo hin ta'in faayidaa keenya hundaaf jettanii cinqabtanii dhimmamtanii waan kana godhaa jirtanii hundi keessanuu warri chaanala kanarratti argamtan video kana ka argitan achi dhaytanii chaanala ibsuu obsee warri Nairobi jirtan hin hordoftan jennee yaanna kenna osoo taate yaani warra Nairobi osoo ta'e warra biyya biraa hundaatu hordofaa. Warri mootu Nairobi jirtan chaanala kana waan agartaniif isaaniif achirratti isin gadhiifna jechuudha. Kanarratti waan argitaniif yeroo baay'ee saniifuu
warri viidiyoo kana agartan hundi keessanuu ibsuu obsee chaanaala isaatti irra gadhiifamaa isin immoo achitti qaamaan agartanii dhaqaa waliin eebbisiisaa isiniin jenna. Bye bye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردت تبدأ وتوتكين أكم جرتن بجرات تنجتشا أكم جرتن بجرات تنجا غيارة أدوغ متشيس سنيف كابرني أفني أدوغ كونيس ماليو كان جتن تاتي أكو بكم يمن قد إسني برو مجالا كينيا ديم في ديم نشودا قافا غيا دي ديمشان سبتمبر باتي كان يشودا بركم ما في ديم لما باتي كان كيس غيا دي ديمشان سبتمبري مجالا كينيا تتأكل والأجر أشدو في ديم مالف فيلمي أسرت كارجتن كنا فيلمي سهيب أبولي سكينا سهيب شيخ أمين إبروتين هجتمي يوكان دلجمي بسي سوف مجالا يوكان بيه كينيا مجالا نيروبي كيست إدون إساس إدون يتولا جرّون ولا أشوف نيلا لوف ديمنا شودا ميا كمين نسمت نسلوف نيلا لوف ديمنا ورّوني كينيا جرتن جوتون نانو أسن جرتن جوتون كيسانو بقى جمّد دنجة شاف فيلم نأشوف في سني في بيفهموا ديما فيلمي سنيس وجيل لا ينولي كمين نسمت ترينون كأنو تاعي شودا لوف نيتني لا إدون يسلمو سر علي مسلم جرام أيسن تو بيكا چول ورچ كسيرتن سر علي مسلم كان جرامو سر علي مسلم كلب جرام إدوني ساي چودا أكو مارجتن فيلمين كون إبفهم فوان ديم فنم توكو أكا إسن جلا هنتر چودا وروني تكتي بتتنيتين جلكا أكا إسن جلان دومن إدون إسن جلان غوني كمبر بدن تاتي لكوب سبيل بلا أسرتي مت أنيه أرجتن كان رتي بالبلودن تكتي يروك أبسيفتشو qabsiifachuu hin dandeettan jechuudha akka iddoon isin jalaan guutamne akka isin tarree isin jedha namni dura dheetanii tikeetti bitatanii moo analleef naa qabaa hin dhufa isin jedha fiilmii carraa hojii kan jedhu eebbifamuuf deemachuudha carraa hojii kan jedhamu obboleessa keenna Suheeb Sheek Amin Ibro akkuma beektanitti fiilmii ajaa'ibaa isiniif fideetiniin dhufaa jira jechuudha magaalaa Keeniyaa keessatti eebbisiifamaa jechuudha silaa astaate hedduu bareeda ture homaa gochuu hin dandeenyu nullee achuma dhufneetiin ka wajjin laallu ta'e jechuudha yoo dhufullee baanne nuuran ilaalalaati waan xiqqoo karaan fagoo ta'eef yeroo biraa isin dhufna isin jechaatiniin isin moorra achi jirtan akka isin jala hin tarre fiilmii kana yeroo eebbifamu wajjin dhaqnee maddee dhaabbannee fiilmiin afaan oromoo hedduu ka eebbifamu hin jiru jechuudha bira dhaabbannee gargaaruu qabna jechuudha yeroo inni eebbifamu bira dhaabbanneetiin laaluu qabna artii keenyas guddisuuf ammallee immoo fiilmiin kun kan amantaa wal qabate natti fakkaata fiilmii bareedaadha akkuma argitan nam tokko akka isin jaraan tarre baga gammaddan hundi keessan warroonni Keeniyaa jirtan fiilmii kana achitti isin biratti waan eebbifameef jechuudha isin jala kan tarre hundi keessanuu iddoo isaan beeytanii magaalaa Naayiroobii keessatti jechuudha magaalaa guddittii Naayiroobii keessatti isiniif kan eebbifamu ta'e jechuudha akka isin jala hin tarre irra deebi'ee isiniif hima jechuudha hundi keessanuu akka achi argamtan hangama nu wajji turtaniif galatoomaa isin jecha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu bye bye gammachiisa jiraattota magaalaa Naayiroobiitii fi naannoo isii jirtan maraafu eeyba filmii carraa hujiijoo Suheeb Sheek Amin Ibrootiin qophaa'ee fiin addaa qophaa'ee jira magaalaa Naayiroobii keessatti nam tokko akka nafne guyyaa Septeembar 25 alhada galma Sar Aliitti qophii addaa qophaa'ee eeyba filmiitii fi hawaasa keenya kan Harargee keessatti beela hongeedhaan dhumaa jiraniif qophiin addaa waan qophaa'echa nam takka akka nurraa nafne guyyaa alhada Septeembar 25 nam takka akka nafne isin eena qophiin biraatis qophiin addaa ni jira diraamaalee walaloo baacoo waan addaa sheekootii munshida ustaazoota addaa achirra ni argaman hin hafina nutis ni dhufna isinis hin hafina guyyaan kun guyyaa seena qabeessa lammii teenya tarakkachaa jirtuufis cinaa dhaabbachuudhaaf akkasumatti filmii carraan hujiijoo Suheeb Sheek Amin Ibrootiin qophaa'e eebbisuudhaaf achitti wal agarru galma Sar Ali Muslim Club oduu gammachiisa jiraattota magaalaa Naayiroobii mara filmii carraa hujiijoo obboleessa keenya Suheeb Sheek Amin Ibrootiin qophaa'e guyyaa Seepteembar meeqaatti 25 bifa oowwaatiin eebbisuudhaaf qophiin barbaachisu marri xumuramee jira mal kana qofa lammiif gaachaan ummata keenya kan hongii roobaatiin miidhameefis deeggarsa ajaa'ibaa gaggeeffamuuf Sar Ali Muslim Club keessatti bifa oowwaa ta'een qophaa'ee jira eessa jirtu maal godhu jirtu dafaa nu dhaqqabaa walaa dhaqqabnu lammiif gaachana obboleessa keenyaas filmii isaa bifa oowwaa ta'een eebba isaa gad haa geessinu
oduu gammachiisa warroota magaalaa Naayiroobii fi naannoo isheetti argamtan hunda keessaniif oduu gammachiisa saniif qabnee dhufnee jira. Oduun gammachiisa kun maali yoo kan jettan taatan filmii isin yeroo dheeraadhaaf eegaa turtan filmii mata dureen isaa carraa hojii jedhu namni dalagee eenyu? Su'eeb Sheekh Amini birootiidhaan kan dalagame jechuudha. Filmii kunis Naayiroobiitti eebbifamaa Seeraanii Muslim Club 25 akka nurra nafneen afeerraa keenya isin jedha. Wal argaan keenyani Seeraanii Muslim Club ta'u. Bye bye.